Ashamaa harkafuuni akkam jirtu hordoftoota akkoo nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa ta'u isiniif haa baay'atu nagaa taa'aadhaan nagaa kootii galata rabbi sinin jedhaa hordoftoota kiyyaa sinan jaalladha warroonni viidiyoo kiyya faaratan subscribe godhaa warroonni kun laayikii sheerii komentii yaada keessaniif Dajjabeessaa wal ajajjabeessinu sinin jedha wal ajajjabeessinu warroonni immoo yuutuubii guddaa qabdan yoo dandeessan yoo yaani guddina namaa jaallattan namni yuutuubarii isin gadi yoo qabaate namni sun haa guddatu jettanii yoo yaaddan sheer nu godha nu jajjabeessaa baay'ee warroonni yuutuubarii guddaa qabanii adoo dubbiste wanti dubbatan tokko immoo kan rabbiin laaffisee jira kan garaa laaffisee jijjiru kan nama jalaa wannoodha sheeruu naa godhe jedhaniin tokko nama jalaan waatu maatiidhaa taatee fi maatii kasiin taane hedduutu jira gaafatteetu jechuudha komantiidhani inni akkasa sinin jedhaa daawwattoota kiyyaa uumaa miti waan hundumaafuu rakkinaan qabu suutan hin guddananus inshaallah sinin jedha hordoftoota kiyya arramataa koo akkana godhee cabrar godhee sila maaliif dhuftee yoo naan jettani mataa koo qibaatii dibachuu barbaada maaliif qachuu silan barbaadu foo argitanii gogaadha sinin jedha erganii dhiqadhee guyyaa shanaffaadha mataa koo guyyaa shanii baay'ee ho'aan jiru sila ta'eef gizee ho'u guyyaa sadiinis guyyaa lamaanis nan dhiqadhaani yoo dandeenye immoo akkasitti ho'aa nyaata midhaan hojjechuu baanne torbeettis dhiqachuu hin dandeenya yeroo guyyaadhaan yoo dhiqanne mataan keenya nurraa dhumaa jechuudha isin jechuu jaaladha annaa yoo dandeessan gizee tokko yoo naan akkana ho'i baay'inaan jiraachuu baatan torbeetti nan dhiqadha torbeetti haal tokko nan dhiqadha qibaatii qopheeffadheen ol kaawwadhaani yeroo hunda qibaatii wanna naaf ta'u jechuudha mataa kiyyaaf mijatu nan beeksinu mataa kiyyaa qibaatii hojjetadheen baay'inaan silan qabu fu'anii isa akka bakka akkuma nama dhadhaa dibusaa itti dibee mataa koo akka gaariitti dibee tanani dhiqadha jechuudha. Alfi mataan sellaf baay'ee warroonni mataan kiyya appiidha warroonni mataan kiyya kun amma appiidha ta'e mataan kiyya maasni fakkaata caafii mantaa qaba cabrar jedha odoo shurubbaadhaan naattanii caafisaa kun cabrar jedha jechuudha sinin jedha maaliif wannoo diba vaaziliinii oriijinaal vaaziliinii keessa osoo hin taane mataa caafii isaa kana dibdanii filtanii raawwattanii yoo gonoggontan mataan keessan ho'itan firfir jedhee bakka wannoo lislis jedhee bareeda baay'istanii osoo hin taane xiqqashumaan jechuudha seetan agarsiin namni vaaziliinii hin beekne hin jiru vaaziliinii isa kana jechuudha vaaziliinii kun oriijinaala namni hin beekne hin jiru jedhee yaada argitanii vaaziliinii kana oriijinaala jetti siinuu asirraa kana oriijinaala jetti isa kana isin qunxurtaniituma vaaziliiniin kun fuulafis waan hundumaaf bareeda rakkinan qabu caafuma isaa kanatti dibdanii dhiqattanii yoo raawwattan mataa keessan dhiqattanii yoo raawwattan vaaziliinii kana harka keessan irratti dibdanii mataa keessan caafii kana dibdanii gizee gonoggontan yoo gonoggontanii wantinidha yoo hiiktanii mataan keessan walitti hin qabamu jechuudha kanaaf viidiyoo isinitti dheeressu እና ዘይት እንገደ ቆብይፈዴ ቢነስ ካፈት ነቀ ጫርሙሲ ስለተይ ፊ ቀዳዶ ሳክ ጋር ይገጠመማ አርግታኒ ስንንጀዳ ይሻካንቲና ጣላላችሁ ባይዘው ሳኒን ኩኒ ሳኒ ኛታቲ ሚቲ ሳኒ እንቤት ጀር ሳኒ ጊዜ ተኮ ጊዜ ያያናል ፈንጋቱ ምናምን ከዛ ነው ልካወለ ሳኒን ተኮ ሐባታ ግጥ ይጅራ ኛታን ይፈየደሙ ሳኒ ኛታ ማታ እንትን እንጀባን ይፈየደሙ ኛሳ ነው ተባጅራ ማታ እና ልካወለ ኩኒስ ካንናን ተቹ ማ ፈየደሙ ስንጀዴቴ አነን ልካወለ ፊክ ያፈየደማን ተቹ
fi nama dabbara isaanii nyaatatii fi wannoo jedhan jechuudha. Ashii axallaladhee jira garuu keessatti hafee booddee keessa wannoodha mul'atu geeshoo fakkaata jechuudha. Halluu isaa baay'ee bareeda. Basada gurraacha qabaa. Argitan viidiyoo giseen hojjedhu. Qurunfudii qabaa, bishii qabaa. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Mi'atti kanatti naqadhee isinitti agarsiisa. Naa kinooti kana qopheeffadhe kanaa silan dibadhuuf jechuudha. Maasni fakkaate foolissa ijee tokko na yaadadha. Qibaatii kana hojjetachuu osoo hin jammariin jechuudha. Jara warra mana kana hindoonni dhufanii dibu. Diraama dhibba mataa isaanii dhufanii dibanii Bukaarii fidanii wannoo jedhan kazaa mataa baayisaa minaamina jedhanii qibaatii isaan diraama dhibba baasee nan dibadde. Foolissa dhugaa rabbi foolissa kinoo isuma ani amma hojjedhe kan isuma kanaan addan baasan. Minam jijjiirama isaan argine gisee takka haal takka dibadhe gisee lammataa nan dide diraama dhibba tokko immoo jijjiirama silan argineef siniin jedha manatti akkatti hojjetanne mataa keenya fayyadamne baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkanattis tuni amma singiriyaa silate akkatti keessa mataa koo dibaa. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanatti mataa keenya fayyadamne dibannee jijjiirama argina mataa keenya. Mataa keenya yoo akka gaaratti maasaajii qabdu daqiiqaa 5 akkana keessa isaa akka wannoo jechuu qubaan jechuudha. Qeensan osoo hin taane kana keenya mataa bareeda jechuudha. Waanan sim jennee dibachuu osoo hin taane mataa keenya maasaajii godhu akka gaariitti. Maaliifin wal argata sila ta'eef. Jibee jira bakka maasaajii godhee jira nu viidiyoo dhaabee innaa caafis waan tokko sun hambisin jechuudha. Zawee mataan ku baay'ee nyaatu siniin jedha. Dibee kagaarin dibee argitanii agatti gashee mataa as ture mataan kun baay'ee fixuu gooma gisee tokkoof naaf ta'a jechuudha. Bazawee wannoo lama itti naqee garuu burcuqqoo lama hin dhugee haa ta'u xiqqoo bicha amma kanaan taatu kanaaf hin dhugee yaani qurunfudiinis daakee minaamni oliiveeraanis hin dhugee na fakkaata. Inni akkas isiniin jedhaa daawwattoota kiyyaa dabsaadha kuni. Akkana fakkaata viidiyoon kiyya arraayi kan amma maalan godha feestaaliidhaan ani yannoo godha. Feestaaliidhaan ani ukkaamsa jechuudha. Akka dafquuf kanaan isiniin jedha. Fayyadamaadha bareedaa. Mataadhaaf bareedaa gisee dhiqattan yeroo hundaa qibaatii maaliyyuu haa ta'u dibadhaa mataa keessan dibadhaa ta'u dhiqadhaa. Akka gaariitti dibaatoo keessatti warroonni mataa irra isin rakkisu rukkatee filamuu didee isin rakkisu dibadhaa waan barbaadan muuzii bakka waan barbaadan dibadhaa ta'u dhiqadha. Zayitii bichaa osoo hin taane ani zayitii bichaan dibadhu. Avokaadoo inqulaalii wajjin inqulaalii yoo dandeessan ani xiraashii hin danda'u inqulaalii yeroo hin fayyadamu
maaliifin inqulaalin natti hin tolu hin danda'u xiraashii jechuudha. Yoo daaktanis hin dandeessu muuzii wajjin maangaa avukaadoo muuzii bakka wanna barbaadde wajjin daaktanii mataa keessan dibachuu jechuudha. Siniin jedhaa viidiyoo isinitti hin dheeressu. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Fayyadamaa yoo isinitti tole. Innaa viidiyoo kiyyaa subscribe godhaa, like godhaa, komentii barreessaa. Isinan jaaladhaa. Horaa bulaa. Ciao ciao. Fayyaa ta'a.